odeeffannoo bargamaatti yoonca'u kilaboonni Premier League England akkuma beekamu jijjiirratti battu irratti bal'inaan hirmaachaati kan jiranu Premier League England kan bara dorgommii 2025-26 torbee darbee galuun ni beekama. torbee lammaffaan immoo boru kan eegalu ta'us garuu kilaboonni shaampiyoonummaadhaaf tilmaama jalqabaa argatan Liverpool fi Arsenal gamanumaan taphattoonni isaanii jalaa miidhamaatti kan jiranu kaleessa taphataan Arsenal Kai Havertz miidhamuun isaa ni beekama. kan Liverpool ammoo Jeremy Frimpong hagam direedhaa qaba fagaatu leenjisaan kilabichaa Arne Slot deeqaa muraasa dura yaada kennaniiru taphoota murteessoo irratti taphataan kun hin taphatu kan isaan jedhanii jijjiirraa ganna kanaatiin Bayer Leverkusen gadhiisuudhaan Liverpool fi kan mallatteesse Frimpong Liverpool taphataa kilabichaa Trent Alexander bakka kanatti taphachaatti kan ture saratisaa qarqara mirgaarratti bitaarratti taphachaatti kan ture bitaarratti Robertson akkasumas ammoo mirgaarratti Andy Robertson taphattoonni kunneen ga'umsa olaanaa Liverpool keessatti bara dorgommii 3 darban taphachaatti kan turani. amma Liverpool qarqara mirgaarratti Trent Alexander Arnold erga gadhiisee booda Frimpong bakka buufatee saffisaan taphataan kun garichatti madaquudhaan Frimpong goolii galchuus eegaleetti kan ture. waancaa Community Shield goolii isaa jalqabaa Crystal Palace irratti galcheetti kan ture. jimaata darbe ammoo Premier League Englandiin taphasaa jalqabaa fooytuu Liverpooliin taphachuun isaas ni beekama. ta'us garuu tapha jimaata darbeetiin Frimpong taphicha xumuruu hin dandeenye sababa miidhamaatiin jijjiirame dirreedhaa kan ba'e hagam dirreedhaa akka fagaatu eegamaati kan ture. taphoota intarnaashinaala booda gara dirreetti akka deebi'u leenjisaan kilabichaa kan Liverpool Arne Slot kan isaan dubbatanii hanga fulbaana dhufutti Liverpooliif hin taphatu jechuudha. kun ammoo taphoota Liverpool kilaboota jajjaboo waliin morkatu taphoota murteessoo irratti hin taphatu kan jedhame. kana keessaa ammoo Newcastle United waliin Liverpool taphata akkasumas ammoo Arsenal waliin Anfielditti kan morkatu ni ta'a. Newcastle United waliin wiixata dhufu kan morkatu ni ta'a. St James Parkitti taphni Liverpool Newcastle United fi Arsenal waliin morkatu irratti Frimpong akka hin taphanne Arne Slot kan isaan dubbatanii bakka isaa bu'ee immoo eenyutu taphataa kan jedhus gaafii kaa'isaatti kan jiru. akkuma sila kaasee Trent Alexander Arnold kilabicha gadhiiseera. Conor Bradley ammoo miidhama irratti kan argamu. miidhama irraa bayyanachuudhaan garuu har'a shaakala akka eegale Slot kan isaan dubbatanii. Joe Gomez ammoo tarii bakka kana bu'ee ni taphataaf kan eegamu. kan duras bakka kana irratti taphachaatti kan ture. odeeffannoo biraatiin ammoo kilaboonni Premier League England riikardii haaraa kan isaan fooyyessanii gatii jijjiirraa taphattoota kan isaan fooyyessanii kan waqtii jijjiirraa tokko qofa kilaboonni Premier League England kan isaan fooyyessanii bara dorgommii bara 2023 kilaboonni Premier League England jijjiirraa gannaatiin paawundii biliyoona 2.36 jijjiirraa taphattootaatiif baasuudhaan liigichaan riikardii ta'uudhaan hanga ammaatti galmaa'etti kan ture. riikardiin kun garuu har'a kan fooyyee kilaboonni Premier League England irratti hirmaatan 20 ganna jijjiirraa ganna kanaatiin paawundii biliyoona 2.37 baasuudhaan riikardii bara 2023 ture kan isaan fooyyessanii Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham akkasumas Manchester City illee hanga kilaboota kanneen maallaqa olaanaa baasuu baatus garuu kilaboonni kunneen jijjiirraa ganna kanaatiin maallaqa olaanaa jijjiirraa taphattootaatiif kan baasanii Liverpool maallaqa olaanaa jijjiirraa taphattootaatiif baasuudhaan dursaati kan jiru. kilaboonni Premier League England keessatti hirmaatan ja'amoo jijjiirraa ganna kanaatiin qofa riikardii kilaba isaanii kan isaan fooyyessanii Liverpool, Leeds United, Brentford, Sunderland, Burnley akkasumas ammoo Nottingham Forest riikardii jijjiirraa kilaba isaanii kilaboota fooyyessanii kilaboonni championship
Inglaandii gara Premier League Inglaandiitti ol guddatan lama Sunderland fi Burnleynis jijjiirama taphattoota irratti bal'inaan hirmaachuudhaan riikaardii kan kilaba isaanii ganna kana fooyyessaniiru. Liverpool Florian Wirtzsiif paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16 Bayer Leverkuseniif kaffaluudhaan riikaardii kilabichaa kan fooyyesse paawundii miliyoona 100 kan kaffalamu jijjiirraa taphataa kanaatiif paawundii miliyoona 16 garuu ga'umsa akkasumas immoo milkaa'ina Florian Wirtz Liverpool keessatti galmeessu ilaaluudhaan Liverpool paawundii miliyoona 16 Bayer Leverkuseniif kan dabaluun ta'a waliigalaan paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16 Liverpool jijjiirraa kana taphataa kanaatiif kan baasuun ta'a. Brentford ammoo daangootaara paawundii miliyoona 42.5 kaffaluudhaan riikaardii kilabichaa kan fooyyesse. Bournemouth diyaakaatee fi paawundii miliyoona 34.5 Burnley Uguchukwu mallatteessifachuudhaaf paawundii miliyoona 25 baasuudhaan riikaardii kilabichaa kan fooyyesse. Sunderland ammoo Habib Diyaaraatiif ammoo paawundii miliyoona 26 baasuudhaan innis riikaardii kilabichaa kan fooyyesse. Nottingham Forest jijjiirraa ganna kanaatiin qofa yeroo lama riikaardii kilabichaa kan inni fooyyesse amma Omari Hutchinson paawundii miliyoona 37.5 taphataa kanaaf baasuudhaan Nottingham Forest riikaardii kilabichaa kan fooyyesse. Nottingham Forest waliigalaan jijjiirraa ganna kanaatiin qofa yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 70 ol kan inni baasee. Burnley yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 25 ol. Bournemouth yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 21 kan isaan jijjiirraa taphattootaatiif ganna kana kan isaan baasanii. Liverpool yuuroo miliyoona 300 ol jijjiirraa taphattootaatiif kan baase gara paawundiitti kan jijjiiroote ammoo paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 90 ol Liverpool jijjiirraa taphattootaatiif kan baase. Ammas Mark Gay fi Alexander Isak mallatteessifachuudhaaf hojjechaati kan jiru. Chelsea, Manchester United, Arsenal ammoo yuuroo miliyoona 200 ol kan isaan baasanii. Arsenal eezee mallatteessifachuudhaaf waliigaluun isaan ni beekama. Kanaafis maallaqni jijjiirraa taphattootaatiif riikaardii ta'ee jiru kun daranuu ol ni dabalaatiif kan eegamu. Odeeffannoo biraatiin ammoo leenjisaan Chelsea Enzo Marescaan tapha boruu Premier League Englandiin West Ham United waliin qaban ilaalchuudhaan ibsa miidiyaaleef kan isaan kennanii. Taphni kun boruu halkan sa'aatii 4 eegaluudhaan kan taphatamu ni ta'a. Leenjisaan kilabichaa Marescaan taphattoota tapha kanaan taphatan akkasumas ammoo miidhamarra jiran ilaalchisuudhaan yaada kan isaan kennanii. Nicholas Jackson fi Christopher Nkunku tapha boruutiin ala ta'uu isaanii leenjisichi kan isaan beeksisanii. Jackson tapha torbee jalqabaatiinis osoo hin taphatiin hafuun isaa ni beekama. Torbee darbee Chelsea Premier League England torbee jalqabaatiin Crystal Palace waliin qixa bahuun isaa ni beekama. Miidhamaan torbaatiiwwan hedduuf dirreedha kan fagaate. Levi Colwill taphataa kana bakka buusuudhaaf jijjiirraa taphattoota irratti Chelsea akka hirmaanne Enzo Marescaan kan isaan dubbatanii taphataa kana bakka buusuudhaaf taphattootuma kilabicha keessa jiran ilaaluudhaan bakka buusne jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kaalatammoo Tosin Adarabiyoo akka deebi'us dubbataniiru. Wesley Fofana ammoo Chelsea keessatti gammadaa ta'us Enzo Marescaan kan isaan dubbatanii. Romeo Lavia fi Badashileen ammoo borus miseensa garichaatiin ala akka ta'an Enzo Marescaan kan isaan dubbatanii. Taphattoonni kunneen lachanuu sababa miidhamaatiin torbee jalqabaas osoo hin taphatiin kan isaan hafanii. Chelsea taphattoota hedduu jijjiirraa ganna kanaatiin ni gurguraatiif kan eegamu. Taphattoota hedduu mallatteessifachuun isaa ni beekama. Jackson, Raheem Sterling, Christopher Nkunku taphattoonni kunneen yeroo dhiyootti kilabicha ni gadhiisuuf eegamaati kan jiranu. Nicholas Jackson maqaan isaa Newcastle United waliin kaa'ati kan jiru. Manchester United waliinis kaa'ati ture. Manchester United garuu Benjamin Sheshko mallatteessifachuun isaa ni beekama. Kanaaf Nicholas Jackson kilaba kamiif mallatteessaa kan jedhu ni eegama. Jackson fi Raheem Sterling garuu garicha waliin osoo hin taane qobaatti adda bahanii shaakala hojjechaa akka jiran leenjisaan Chelsea Marescaan kan isaan dubbatanii. Nkunkuun garuu nu waliin taphattoota garichaa waliin shaakalaa jira jechuudhaan Enzo Marescaan kan isaan dubbatanii. Boruu West Ham United injifannee Premier League Englandiin
injifannoo torbee lamaffaatiin ni galmeessine jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Leenjisaan Chelsea Enzo Maresca torbee jalqabaatiin Crystal Palace waliin goolii malee adda kan isaan ba'anii taphichaan Chelsea ga'umsa gadaanaa mul'iseeti kan ture. Boru garuu taphattoonni kilabichaa ga'umsa gaarii mul'isuudhaaf gara injifannootti deebi'uudhaaf qabxii 3 argachuudhaaf qophii akka ta'an leenjisichi dursanii kan isaan dubbatanii. Morkataan isaanii ammoo West Ham United torbee jalqabaatiin Sunderlandiin osoo hin eegamiin goolii 3-0dhaan mo'atameeti kan ture. Innis gara injifannootti deebi'uudhaaf Chelsea waliin darbii Londoniin kan waliin morkatanii odeeffannoo jijjiirraa toon darbuu Claudio Echeverri Bayer Leverkuseniif kan mallatteessee jijjiirraa ergisaadhaan Manchester City gadhiisuudhaan Bayer Leverkuseniif kan mallatteessee Manchester Cityin taphattoota garichaa ofirraa hir'isaati kan jiru. Leenjisaan kilabichaa Pep Guardiolaan taphattoota garee bal'aa ta'e yookaan ammoo taphattoota 25 ol ta'an garee kana keessanii jiru. Taphattoota miseensa bal'aa ta'e osoo hin taane taphattoota muraasa qofa qabadheen bara dorgommii kana morkadha jechuudhaan kan isaan dubbatanii ta'uu baannaan garuu kilabicha gadhiisuudhaaf qophii akka ta'an kana dura dubbataniiti kan turanii. Amma garuu taphattoonni muraasni kilabicha gadhiisaati kan jiranuu. Har'a Echeverriin Bayer Leverkusenitti kan makame torbee kanuma keessa Jack Grealish jijjiirraa ergisaatiin Evertoniif mallatteessuun isaa ni beekama. Odeeffannoo Barcelona wal qabatuun ammoo Jules Koundé waliigaltee Barcelona waliin qabu ifatti kan dheeressee baatii kana keessa akkasumas ammoo isa duras waliigaltee isaa dheeressuudhaaf dhimmoota dhuunfaatiin Barcelona waliin waliigaleetti kan ture. Lammiin Firaansi kun Jules Koundé hanga 2030 Barcelona waliin turuudhaaf waliigaltee ifatti kan mallatteessu. Odeeffannoo biraattiin ammoo leenjisaan Crystal Palace Oliver Glasner Ebriche Eze akkasumas ammoo Mark Gehi taphattoonni kunneen lachanuu Conference League Awurooppaatiin Crystal Palace ni taphatu jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Har'a Crystal Palace marsaa duraa Conference League Awurooppaatiin Fred Skader Club jedhamu waliin dirree fidee garsaataaf dirree Crystal Palace irratti kan taphatu ni ta'a. Crystal Palace dirree fidee garsaataaf irratti waan taphatuuf tapha marsaa duraa kana ni injifataaf kan eegamu. Taphichaan Eze fi Mark Gehin akka hirmaatan leenjisaan kilabichaa Oliver Glasner kan isaan dubbatanii. Taphattoonni kunneen lachanuu jijjiirraa ganna kanaatiin Crystal Palace gadhiisuudhaaf kan isaan dhiyaatanii. Ebriche Ezen Arsenalitti makamuudhaaf kan inni dhiyaate akkasumas ammoo Mark Gehin Liverpooliif mallatteessuudhaaf innis Liverpool waliin haasaati kan jiru. Kan Ebriche Eze garuu guyyoota taanan jijjiirraansaa guutumatti ni xumuramaaf kan eegamu. Har'a inumaayyuu deeggartoota Crystal Palacetti nagaa ni dhaammataaf kan eegamu. Crystal Palace fi har'a taphasaa xumuraa ni taphataaf kan eegamu. Har'a taphasaa xumuraa Crystal Palaceef taphachuudhaan boru qorannoo fayyaa taasisuu akka danda'us miidiyaaleen kan England Sky Sport akkasumas immoo BBC Sport gabaasaatti kan jiranu. Kanaaf ammoo Arsenal Crystal Palace akkasumas immoo dhimmoota dhuunfaatiin Eze waliin waliigaluun isaanii beekama. Liverpoolis ammoo sarratti isaasaa daran cimsachuudhaaf Mark Gehin hordofaati kan jiru. Taphoota lama darbaniin Liverpool Premier League Englandiin Bournemouth 4-2 injifateen akkasumas ammoo waancaa Community Shieldiin Crystal Palacein penalitiidhaan mo'atameen sarara itti sarara hanqina akka qabu kan mul'ate. Kanaaf ammoo Mark Gehin mallatteessifachuudhaaf hojjechaati kan jiru. Dursi ammoo seereetilirraa taphataa umurii 18 mallatteessifachuun isaa ni beekama. Leenjisaan Crystal Palace Oliver Glasner Eze fi Mark Gehin har'a ni taphatu. Harka dhibba waan qaban hunda kilaba kanaaf ni kennu jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Crystal Palace wal qabatee Eze bakka buusuudhaaf kilabichi Yeremi Pino hordofaa akka jirus kan gabaafame. Odeeffannoo kiyya xumuraatiin Leeds United taphataa 9ffaa mallatteessifachuu kilabichi kan beeksisee Noah Okafor ifatti kilabichaaf mallatteessira. Leeds United paawundii miliyoona 18 AC Milaaniif kan inni kaffalee taphataan kun taphoota 54 goolii 7 AC Milaaniif kan galchee lammii Switzerland kun waliigaltee waggoota 4
Leeds United fi kan mallatteesse